Yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna of eeggannoo Jawaarraa guyyaadhaa kennamte takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Of eeggannoo sunis maali kan jettu kan wajjin dhageeffannu ta'a. Osoo gara of eeggannoo Jawaarraa kennamtetti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya kun jiru miidiyaan kaayyoon isaa sagalee ummataa ta'uudha. Gara of eeggannoo Jawaarraa kennamtetti isin dabarsina. Isinis hammaxumaa dhageeffadhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jenna. Of eeggannoo sunis kinoota. Ergaan ani keessattuu namoota sirnicha keessa jiraniif ta'u balaan wajjin kufuu yoo barbaadan itti maxxanaa itti fufaa. Xiinxalaan siyaasaa beekamaa fi hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohaammed yeroo haala siyaasa biyyattii irratti dubbataa turetti yaada cimaa fi sodaachisaa fakkaatu ibsee jira. Yaadni isaas of eeggannoodha. Of eeggannoonis faarse bultootaaf yookaan immoo deeggartoota mootummaa biltsiginnaati fi deeggartoonni mootummaa of eeggadhaa mootummaan kufaa jira waan jedhu fakkaata. Jechoota obbo Jawaar kana booda yaadaa fi mariin siyaasaa bal'aan uummata Oromoo fi hawaasa biyyattii keessatti ka'aa jira. Obbo Jawaar Mohaammed biyyattiin rakkoo nageenyaa keessa jirti. Diinagdeedhaanis kuftee jirti. Hidhattoonni dhuunfaa babal'achaa jiru. Mootummaan uummata irraa fagaachaa jiraachuu fi ajjechaa hidhaa fi dararaa irratti xiyyeeffachuu dubbatee jira. Dubbiin isaa kunniin akka agarsiisutti mootummaan biyya bulchaa jiru kun akka rifeensa jala irraa citu jalqabee jira. Deeggartoonni isaa yookaan faarsee bultoonni dafanii irraa fagaachuun sagalee uummata isaaniitiif ta'uu qabu. Akkasuma nagaa ofii eeguu qabu. Of baasu irratti xiyyeeffachuu qabu jechuudhaan akeekkachiisa cimaa kennee jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed itti dabaluudhaan akkas jedha. Deeggartoonni mootummaa yeroo ammaa faayidaaf jettanii dhugaa dhoositanii waan hin jirre dubbatanii uummata shoruu keessa jirtan keessattuu kan yeroo dhihoo itti dabalamtan haalli amma deemaa jiru ni jijjiirama. Sirna darbe irraa barachuu qabdu. Warri kana dura mootummaa faarsaa bahe akkatti salphate argitanii jirtu. Keessan immoo sana caalaa mootummaan haala sirna mootummaa jabaa fakkaatu irraa gara kufiinsaa seenee jira. Warri amma isa deeggartan balaa hamaa keessa seenuu dandeessu. Dhaamsa isaa of eeggannoo fakkaatu dhaamee jira. Humna dandeettii dhugaa bilisummaadhaan dimokiraasiidhaan nu jidduttis uummatoota kaan wajjiinis jiraachuu nu dandeessisu ni qabna. Poolitikaa sodaarraa of eegaa. Poolitikaa sodaa amma isaan oofuu barbaadan sitti dhufuuf deeman. Dhugaadhaa madaa qabna. Madaan kaleessaa sun akka nutti hin deebine barbaanna. Madaan kaleessaa akka nutti hin deebine garuu taa'anii adeemsumaa fi nama rakkoo fi salphina kana keessa nu galchee jala taa'anii hin ta'u. Ergaan ani keessattuu namoota sirnicha keessa jiraniif ta'u balaan wajjin kufuu yoo barbaadan itti maxxanaa itti fufaa. Wannan yeroo adda addaa yeroo jira. Jijjiiramni amma dhufaa jiru harki 50 dirsaan roobaa amma dhufaa jiru kun jechuudha. Harki 50 diinagdeedha. Harki 30 laafina wallaalummaaf of tuulummaa Abiyyi. Harka 20 hojjennu nu. Harka 72 sadaffaa ofiinuu deemaa jechuudha. Qaama kanaa ta'uu tarree duraa irratti hiriiruu danda'uudha qaban warri sirna san keessa jiran. Warri sirna san keessa amma fayyadamaa jiran maxxananii turran warra hunda caalaa miidhamuuf ta'uuf deeman. Laala warra amma dura aangoo sanarra ture waan isaan ta'an warra sirna wajjin akka malee maxxane waan isaan keessa seenan. Warri haga dhumaa itti rarra'e maal keessa seenan? Warri gaafa dubbiin jajjabaattu. Hirmaataatti irraa bu'ee uummatatti makame maal argate kan jedhu sirriitti xiinxalanii deemuu barbaachisaa. Gara fuulduraas mammari'annee walitti deebinee kan mari'annu ta'a hojiitti. Deeggartoonni fi mormitoonni uummataa yaada Jawaar kana akkas jechuudhaan ibsaa jiru. Uummanni Oromoo hedduun mootummaa irraa deebi'ee jira.
deeggartoonni mootummaa deebi'anii of eeggachuu eegalanii jiru. Mootummaan humna itti fufaa fakkaatus bu'uura irratti kufaa deemaa jira. Mootummaan yeroo ammaa rakkoo siyaasaa fi nageenyaa guutuu Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru to'achuu dadhabee jira. Hojii misoomaa fi hojii nageenyaa irratti abdii nama kutachiiseera. Hawaasni bal'aan keessumaa uummanni Oromoo mormii fi qeeqa jabaa kaasuu danda'a jedhames dubbatamaa jira. Social base, political base isaa dhiphachaa akka jiru, diinagdeen isaa laaffachaa akka jiru, humni security isaa laaffachaa akka jiru, humni dippiloomaasii sirnichaa laaffachaa akka jiru sirriitti beeku akka afaan hin jedhan kanaa miti. Amma sodaa keessa galaa jiru. Sodaan isaanii maali? Namichi kun nu qabee jiguu deema. Waan gamaan gamanaan bocannee harkaa qabanne tana fudhatee deemuu deema. Kuffiseet waliin deema. There's a converging point irra gahaa jirra amma. Ati hayyootaa fi qabsaa'ota sirna ala jiran jetta. Warri sirna keessa jirus baafatanii dubbachuudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadnoo zeeriyat mariin naafatamma goonu kun walga'iin godhamnaan yeroo shaa irratti kanuma mareetama. Mana taaziyaatti kanuma mareetama. Charchitti kanuma mareetama. Masgiida kanuma mareetama qondaalota jidduutti. Gubbaa hamma gadiitti. Hayyoonni siyaasaa tokko tokko yaada Jawaar kana akkas jechuudhaan ibsaa jiru. Uummata akeekkachiisuu, deeggartoota mootummaa dammaqsuu fi siyaasa biyyattii keessatti jijjiiramaa jiru jajjabeessuudha jedhanii ilaalan. Garuu gareen biraa ammoo jecha kana akka sodaachisaa fi tarkaanfii qabatama hin qabne dubbatu. Namoonni hedduun yaada Jawaar kana irratti akkas jechuudhaan yaada kennaa jiru. Dhuguma waan Jawaar jedhu ni mul'ata. Mootummaan onnee uummataa keessa hin jiru. Keessoo mootummaa keessa waldhabdee guddaatu jira jecha sodaachisaa miti. Yaada dhugaa fi akeekkachiisaadha jedhu. Sirna nagaa Oromoo dhabsiise, Itoophiyaa dhabsiise, ollaa san dhabsiise kan mataa eenyu dura ta'a? Abiy immoo akkamiin ilaalama? Akka hoggan Oromootti ilaalama. Koleentu yeroo nuti beelarra turre, laganarra turre dhufee waan morminee turre kontekstii isaa sirriitti hin baafne namni. He said something very important. Oromoon haala gatu malee ummatoonni biroo kan biyya kanas kan ollaas kan addunyaas sirna kana akka sirna Oromootti ilaalu, akka mootummaa Oromootti ilaalu. Badiin mootummaa kana hundi Oromoo irratti maxxanaadha. Walumaa galatti dubbiin obbo Jawaar Mohaammed dubbatan yeroo ammaa qajeelfama siyaasaa irratti jijjiirama guddaatu mul'ataa jira jedhu fakkaata. Akka mootummaa ce'umsaa ijaaraa jiranis dubbatanii jiru. Akka dubbii Jawaar irraa hubannetti kufaatii sirna mootummaa bilxiginnaa dhiyaate jira fakkaata tilmaama keenya. Ce'umsa kana akkamitti wal ijaarra? Ajandaalee kam ce'umsa kana keessa fudhama kan jedhu ammoo walii galta. Samboota ce'umsatti aanee gara filannootti deemna. Filannoon kun akkamiin gaggeeffama? Seera kamiin? Adeemsa kamiin? Sadarkaa wal amanamuu danda'u irra uloof daggeem kan jennuun san akkamitti goona kan jedhu wal hubannaa jechuudha. Kun hundi waan amma irraa eegalee hojjetamuu qabu. Ammumarraa itti yaadamuu qabu. Ammumarraa irratti maratamuu qabu, irratti maratamaa, irratti hojjetamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmoonni tokko tokko ce'umsa dura osoo namichi jiru waan irratti walii galuu qabnu jira. Dhimmoonni tokko tokko immediate isa booda baatii jaan waggaa tokko jiru keessatti waan irratti walii galuu jira. Gariin kan gaafa ce'umsaa waggaa tokko haa ta'u lama transition period keessatti wantoota hojjetamuu qaban hunda isaanii ammumarraa clear road map lafa kaa'uu barbaachisa. Kana bilcheessaa akeekumaa fi kun waan uummata irratti hundatti himamu osoo hin ta'in
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya wanti ammaan tana qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa waan biraatiin akkasuma odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.